Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsa haala yeroo irratti miidiyaaleef kennaniin gama dinagdee rakkoo qaala'insa gatii baroota dheeraaf kuufamanii turan furuuf dameewwan garaagaraaf xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojjetamaa jiraachuu ibsanii biyyoottan Afrikaa piroojektoota gurguddoo hojjechaa jiran keessaas Itoophiyaan tokko ta'uu ishee himaniiru. በአፍሪካ አንደኛም ሶስተኛም ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክት ያለው በኢትዮጵያ ነው። Afrikaa keessaa pirojektiin meeggaa tokkoffaa fi sadaffaa jiru Itoophiyaa keessadha. Hidhi haaromsaa pirojektii isa guddaa Afrikaa keessaa akkasumas simmintoo fi sibiilli hidhi haaromsaa Kooyishaa itti fayyadamne ijaaramaa jiru. Magaalota akka Hawaasaa, Adaamaa fi Maqalee bifa haaraan ijaaruuf ni dandeessisa. Kana malees jallisiiwwan lafaa hanga heektaara 5,000 hanga 80,000 misoomsuu danda'ani mootummaan federaalaan ijaaramaa jiru. Kaka'umsa ministeera muummeen paarkiiwwan, iddoowwan bashannanaa fi manni kitaabaa abiriyootii fi godaambaan saayinsii hojjetaman galii dabalataa maddisiisuu eegalaniiru. Magaalaa Finfinnee akkuma maqaa ishee magaalaa miidhagduu taasisuu fi jijjiirama hunda galeessa magaalattii keessatti mirkaneessuuf hojiileen hojjetamaa jiran agarsiistuu ta'uu Dr. Laggasaa Tulluu ibsa kennaniin eeraniiru. የአዲስ አበባ ገጽታን ሙሉ በሙሉ መቀየርን በሁሉም አቅጣጫ Maqaa gaarii Finfinnee ijaaruu fi kallattiiwwan garaagaraan hojiileen hedduun hojjetamaa jiru. Fakkeenyaa fi daandiin kutaa magaalaa Qaallitti kallattii afuriin wal quunnamsiisu, riqichi ammayyaa ta'e kan Aqaaqii fi Boolee wal quunnamsiisu xumurameera. Masaraan mootummaa hojjetamaa jirus pirojektoota gurguddoo magaalichatti hojjetamaa jiran keessaa isa tokkodha. Hojiin kunis Finfinnee kallattii hundaan misoomaan walitti hidhuu fi akkuma maqaa ishee miidhagduu taasisuudha. Finfinnee magaalaa giddugala daldalaa qorannoo fi konferansii taasisuun cinatti Finfinnee bakka ga'umsa turistii taasisuudha. Itoophiyaan rakkoo keessaa fi alaan itti aggaamaman ofirraa qolachuun biyya of ijaaraa jirtu ta'uu ishee Dr. Laggasaan ibsaniiru. በችግርም ውስጥ ሆኖ ኢኮኖሚን በቀጣይነት ማሳደግ Rakkoo keessa ta'anii dinagdee itti fufinsaan guddisuu fi qabeenya horachuunis ta'e akka danda'amu Itoophiyaan fakkeenya guddaa ta'aa jirti. Rakkoo keessaa fi alaan gurmaa'anii isheerra ga'anis uummata ishee hirmaachiftee ofirraa qolachuun of ijaaraa jirti. Akka warra mortuu osoo hin taane fedhii hawaasa ishee mirkaneessuu fi daandii sirriirra jirti. Dr. Laggasaan ibsa isaaniin gama deeggarsa namoomaanis lammiilee sababa balaa uumamaa fi namtolcheen rakkoo hamaaf saaxilaman miiliyoonatti lakkaa'amaniif deeggarsi namoomaa walirraa hin cinne taasifamaa jiraachuus dubbataniiru. በአማራ ክልል 8 ዞኖች፣ በትግራይ ክልል 4 ዞኖች፣ በአፋር ክልል 3 ዞኖች Naannoo Amaaraa godinaalee 8 keessatti, naannoo Tigraay godinaalee 4, naannoo Affaar godinaalee 3 keessatti, akkasumas naannoo Kibbaa Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti, akkasumas Gambeellaa namoonni miiliyoona 1 fi 500,000 ta'anii sababa lolaan rakkoo garaagaraaf saaxilamanii jiru. Walumaa galatti lammiileen miiliyoona 3 fi 800,000 fi deeggarsi namummaa taasifamaafii jira. Ji'a hagayyaarraa eegalee marsaa 3 midhaan kuntaala miiliyoona 1 fi 700,000 ol rabseera. Kunis maallaqatti yoo tilmaamamu birrii biiliyoona 15 olitti tilmaamama. Naannoo Tigraayitti hongee fi beelli mudate kan bara 1997 waliin wal fakkaata jechuun odeeffannoon torban kana bahe dhugaarraa kan fagaate ta'us Dr. Laggasaan hubachiisaniiru.